Harka funee kam jirtu daawwattoota TV OBS. Qophiilee TV'n OBS qabatee isiniif dhiyaachuuf jedhu keessaa qophiin utubaa maatii isa tokkodha. Qophii utubaa maatii keenya har'aatiin egaa keessummaan inni qabannee isiniif dhiyaannu gaazexeessituu Zirnaash Olaaniiti. Zirnaash Olaan egaa muuxannoowwanii fi mudannoowwan isee hojii keessatti isee mudachaa ture nuuf qoodaa nu faana turti. Isin hanga xumura qophii keenyaatti nu daawwachaa nu faana tura. Egaa Zirnaash ati gaazexeessituudha. Kanaan dura gaafattee maleessa gaafatamtee beektaa laata? Gaafatamtee hin beektu. Miira maalitti dhaga'ame gaafan interviiwudhaaf si barbaada gaafan si jedhu? Galatoomii obsee wanti natti dhaga'ame gaafachuu mannaa gaafatamuun hammam akka ulfaataa ta'ee fi nama sodaachisu irraa hubadheera. Baay'ee sodaachaan ture. Qormaatallee yeroon qoramuudhaaf akkasiin sodaanne iddiitti gaafa beellama na qabsiiste jalqabdee amma har'a intervii fi as dhufu kanatti sodaatu na keessa ture. Gaafatamuun baay'ee nama sodaachisa. Kanan irraa hubadhe. Tolee daawwattoota TV OBS fi Zirnaash Olaanii eenyudha? Of ibsime. Eessi dhalattee, eessi guddattee isaanii wal barri jedheen. Gaaffiin kun anatti natti ulfaata. Oromiyaa bal'oon biyya kooti. Garuu immoo bakka ittiin dhaladhe dirqamaan ibsuun dirqama waan ta'eef dubbachuu manarra jiraata malee Oromiyaa bal'oon biyya kooti hundumtuu jechuudha. Iddoo fedhellee waan deeman kan koo miti ani kan uummataati waan ta'eef bakka hin deeman hundumaatti Zirnaash keenya jedhanii waan hojiidhaanis na beekaniif garuu dirqama immoo bakka tokko himachuun bakka itti dhalatan ani kan inni dhaladhee guddadhee godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti. Barnoota koo sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Naqamteetti baradhee sana booda abbaan koo hojjetaa mootummaa sababa ta'eef Aannoo, Anfilloo, Jimmaa, Arjoo, Horroo, Shaambuu jechuudha. Iddoo baay'ee waliin deemnee haala kanaanin guddadhe jechuudha. Tolee Zirnaash gara ogummaa gaazexeessummaatti haala kamiin dhuftame? Gara ogummaa gaazexeessummaatti jalqaba kanan dhufee ijoollummaa makootti jechuunis yeroon elementarii fa'aa barachaa ture keessa koo jira ture. Ani qaaniin beeku hojiidhaaf jechuudha. Jallaafu kutaa keessatti yeroo barnootni afaan Amaaraa beektamtee akka keessan afaan Oromootiin miti kanan baradhe yeroo afaan Amaaraa akka barnootaatti kennamu sana keessan baradhe waan ta'eef Oromiyaa keessatti jechuudha. Minbaab kan jedhamu jira afaan Amaaraatti kan baratamu kitaabar. Isa ijoolleen hundumtuun qaanofti ijoolleen durbaa. Ana qofaatu harka baasee ka'ee sana dubbisa. Kanaafuu walaloofa caraqaa kan jedhamu fa'aa jira. Kanaan tun dubbisin shaakalee dhufee tanan dhaabadhee dubbisa nama fuuldurarra. Kana booda ija jabina koo kana laalanii akkan alaabaa fa'aa buusee yaabsisu mana barnootaa keessatti na jajjabeessu turan barsiistonni. Sana booda immoo abbaan koo hojjetaa mootummaatii gaazexaa Sarfaaddar jedhamee beekamuu fi hojjettoonni mootummaa manatti fudhatanii galantu jira. Yeroo sana bara dargii keessa abbaan koon fidaa nuti immoo waan absiitii hojjennee kutaa keenyatti maxxansinee sarraa dubbisna. Galgala yeroo ijoolleen miila dhiqattee irbaata nyaattee gara kutaa keenyaatti seennu kottaa gaa oduun isinii dubbisa akka Gizaa Odaanyee dheetanan oduu dubbisaaf kutaa keenya keessatti. Hundumtuu ijoolleen isheen xixinnoo lafa teessee inni kaan immoo sireerra taa'ee oduu koo dhaggeeffataa achumarraan keessa kootti ogummaan gaazexeessummaan kun guddachaa dhufee gara gaazexeessummaatti dhufee sadarkaa amman irra jiru irra ga'ee jechuudha. Ijoollummaa matiyyoo hawwii keetu? Hawwii koo ture. Shaakalaan ture mana keessatti. Odeeffannoon qaburraa miindaa malee yeroo dheeraa akka hojjechaa turteedha. Odeeffannoon kun hangam dhugaadha? Odeeffannoon kun dhugaadha. Yeroon simbirtuu barii qophii gaaddisaa qophii ijoollee reediyoo Itoophiyaatiin hojjechaa ture afaan Oromootiin kaffaltiin qabuun ture. Xalayaa dhaggeeffatoonni keenya simbirtuu bariif ergan kan qophii gaaddisaaf ergan akkasumas qophii dubartootaa irrattis barreeffama tokko isaanillee namoonni baay'een na beeku haadha loonii barreeffama jedhamus nan barreessan ture. Yeroo sana kaffaltiin hin jiru. Fedhiin keessa koo jira bajetni hin jiru jedhama. Akkasumas immoo dandeettii keetti sin amanu namni waan ta'eef dafee hojii sana agarsiisee amma akkan hojjechuu danda'utti agarsiisuudhaaf jecha tola hojjechaan ture. Kunis waggoota dheeraadhaaf. Karankaan tokko tunaan kaffalamiin tola hojjechaan ture. Isatuyyuu jabina naa ta'ee asiin nagee dhugumadha jechuudha odeeffannoo ati argatte.
in ulfaatu miindaa malee hojjechuun akkamiin nama si gargaaru duuba kee goree nama si gargaaru ture moo dirqama sitti ta'eetu kan itti hojjechaa turte fedhii makee waan keessa jiruu fi namni na gargaaru deeggarsi gaa waan bifa garaagaraan ibsama. Yeroo sana kan na gargaaraa ture kan na deeggaraa ture olaantummaadhaan abbaa warraa kooti. Abbaa warraan koo birrii lama naa kenna yeroos. Yoo birrii lama naa kenne ani guyyaa lama ittiin deemuu nan danda'a. Maaliif yoo jette otoobisiin yeroo sana saantiba 3 achi booda sumunii ta'e. Sanaan sharfeedha. Sharfeedhaan. Sharfee 3 jechuudha. Sharfee 3 saantiba 3. Isaan deemtaa sana booda yeroo sumunii ta'us immoo otoobisiidhaan deemuun hin ulfaatu. Miillaanis nan deeman dadhabuu yeroo sana umuriin koo ammas hin geenye. Qaamnis natti hin ulfaanne waan ta'eef. Miillaanis nan deema. Otoobisiis yaabbadhees nan deema. Gaafa sana birrii 5 qabda jechuun namni sii kenneera jechuun hanga birrii 500 har'aati. Isatu na gargaaraa ture. Kan biraa immoo ijoolleen jiru Raahel Girmaa fa'aa Itoophiyaa Bayyanaa fa'aa yeroo sana baay'eedha amma maqaa isaanii asitti dheellee fixuu hin danda'u. Isaan miindaa argatu turan. Kanaafuu yeroo miindaa fudhatan inni kaan birrii 10, inni kaan birrii 20, inni kaan birrii 30 nuu kennu. Ijoolleen kan biraas nu wajjin jiru waan ta'eef aartii makana guddisuudhaaf ijoollee nuti wajjin diraamaa sana barreessinu irratti tapha gaggabaabaa simbirtuu barii irratti dhiyaatu qophii gaaddisaa irratti dhiyaatu hojjenna waan ta'eef isaanis nu gargaaru sanaan hojjennaa deeggarsa kanan jedhee kaasu isa kana jechuudhaan haala kanaan carraan argadhe kanaan isaaniin galateeffachuun barbaadaa siin jechuufi. Eessa hojjette Zinash mudannoowwan iddoo hojii keetitti mudatanis yenna jiraatan gabaabaatti? Bakkan hojjedhe inni guddaa fi inni tokko bakkan itti hojii jalqabe reediyoo Itoophiyaati akkuma nama siin jedhee yeroo sana Abuna Phexros gubbaa sana ture naannoo Goorgisii achi TV Itoophiyaa galee achiituun hojjechaa turu beeksisi ba'eennaan nama oduu dubbisu barbaadanii beeksisni baanaan dorgomee tanan TV Itoophiyaati afaan Oromootiin galee jechuudha. Sana gidduutti miindaan TV Itoophiyaa irratti nuti oduu dubbisuudhaaf nuu kennamu uffannaa akkasumas immoo geejiba nuun gahu waan ta'eef beekamtiin sun immoo jira beekamtiin dhufee gaafa TV irratti mul'attu laashee oduu dubbistu. Inni afaan beekus inni afaan hin beeknes inni saba kee ta'es inni saba kee hin taanes beeka. Kanaaf jiruu ati keessa jiraattuu fi beekamtiin kee waliin simu. Kanaaf jecha jireenya sana mo'achuudhaaf barsiisummaan jalqabe. TTI immoo baradheen ture. Barsiisummaan jalqabee mana barnootaa Sanee 9 jedhamu naannoo Saarisiin jira. Uffata koo uffadheen sattiin oduu dubbisuu dhaqeen nan barsiisaa. Sa'aatii 8 hanga 9 wayitti barsiiseen sana booda immoo oduu dubbisuu deema. Ijoolleen galgala na argiti ganama immoo yeroo dhufee isaaniin immoo barsiisu ijoolleen yoo gaaffii qabdu jedhee ani carraa kennu harka baastee ol ka'aniitu zeenaa machee noo mittaan abbiyu naan jedhu. Ijoolleen akkasittiin na gaafatu booda akkan itti barsiisuun dhabee ijoolleen nan dhaggeeffattu. Isan oduu dubbisu sana malee isa kaanii qalbeeffattee na dhaga'an jirtu maaliif namni televezyiinii keessatti mul'ate ijoollee xixiqqoo sanaaf miti nama guddaaf hin beektaa. Barnoonni isaanii galuu dide callumedhanii na ilaaluu harka koo laaluu miila koo laaluu akkanatti booda isaaniifis barnoota hin taane anaafis bilisummaa hin taane kanumaanan barsiisuu sana haalan itti dhiisee baheetu jira. Inni kun isa lammaffaati bakka hojii koo jechuudha. Achi immoo gaafa dhangaan jechuunis TV Itoophiyaarraa gaafa afaan Oromoo ba'u akkuma ati beektu televezyiiniin Oromiyaan banamee gara sanan deemee asitti dhiisee tanan warra sitti hafes asitti hafaniiru warra jijjiirame keessan jiraanii achittis hojii jalqabee xiqqoo akka baatii 9 hojjedheen gara Faanaa Broadcasting Corporateetti immoo dhufee afaan Oromoo irratti qacaramee hojjechuu jalqabee. Waggaa 5 akkuma Faanaa hojjedheen immoo dhiisee ba'ee amma kan dhuunfaa koon hojjechaa jira jechuudha. Muuxannoon gama hojiitiin jiruu fi bakka qacaramee hojjedhe kana fakkaata. Yeroo jalqabaa kutaa afaan Oromootti qacaramtee rakkoo wayii mudatee ture waan jedhu odeeffannoo qaba. Rakkoon sun maal ture laata?
rakkoo dhawotee gaa nan kaasaa ani rakkoo akka waan gaariitti waan fudhadhuuf rakkoo dhawotee isin jedhan rakkoon natti tola rakkoon seexaasi keessatti tora kanaaf rakkoo jaalladha rakkoo dhawotee yeroon dhaqee qacaramuudhaaf fedhii koo sanatti agarsiisu ani joornaalizimiidhaan yookaan gaazexeessummaadhaan baradhee sartifikeeta yookaan waraqaa wayituun qabu garuu dandee akkuma duratti siin jedhee fedhii keessa koo jira nan barreessa oo barreessinaan jedha waan barbaadde nan dubbadha yoo haasayeedhaan nan haasaa yoo akka aktariitti diraamaa hojjedhanis nan hojjedha garuu sababa waraqatni sun markan jirreef qofa amantaa dhabee akkan hin qacaramneef tuffatamaa haalan itti tureetu jira dandeessu wanta jedhu chaalenjii hin dandeessu jedhu sana yookaan rakkoo hin dandeessu jedhamu sana rakkoo tuffatamuu sana keessa darbuun dirqama ture kanaafuu rakkoo sana dandamadhee tanan keessa darbee abbaan sittime sun rakkoo sana na caalaa sirriitti hubateera jechuudha maaliifi si duuballee wanti haasa'amu baay'eedha waan ta'eef badii kee namni sittin himu beeki hin dandeessu yeroo siin jedhu sittin himu namni si duuba isheen hin dandeessu siin jedha malee kanaafi rakkoodha jedhee ol kaasee sittime anis immoo rakkoodha yoon jedhu keessa ba'uu koo gammachuudhaan sittimaati wanta kanan na mudate jechuudha. Odeeffannoo man qaburraa jechuudha anis wantan beeku jira diraamaa gaggabaabaa walaloo gaggabaabaa tapha gaggabaabaas baay'ee barreessitedha. Dandeettiin kee sun amma sadarkaa maalirra jira? Dandeettiin sun amma laafeera yookaan jijjiirameera siin jechuutu wayya fakkaata. Yeroo sana akkuma duratti siin jedhee amma geessu itti agarsiisuudha waan hundumaa carraaqxa isaan moota waan ta'eef isaan irra aanta waan ta'eef waa yoo uumte malee waa namoota achi jiran sana mo'uu hin dandeessu kanaafuu torbanitti tapha gaggabaabaa 3-4 qophii gaaddisaaf lamaan tokko qophii simbirtuu bariif lamaan tokko qophii ijoolleefis akkasuma hanga akka ijoolleef ta'uuf akka dubartootaaf ta'uuf akka ga'eessaaf ta'utti sana barreessuu uumuun dirqama ture maaliifi akkuma siin jedhe sana hamma geessu namatti agarsiisuuf yeroo jijjiiramaa dhufu immoo sadarkaasaa hin guddateen xiqqaate jechuun dandeenyu garuu jijjiiramaa dhufa amma fakkeenyaaf amma sagantaan qopheessa waan ta'eef waa'ee sagantaa sanaa yaada akkan itti artikilii barreessuu yaada malee waa'ee tapha sanaa yaadu darbee tanan tapha barreessa malee yookaan diraamaa gaggabaabaa barreessa malee yookaan immoo akkan itti waltajjii gaggeessu maal jedheen mi'eessa maal jedheen ija namaa gurra namaa hawwadha jedhee tanan isa sanarrattiin as luucca'ee waa'ee tapha gaggabaabaa sanaa garuu badaa miti garuu fedhii kootiif fedhii keessa kootiif gammachuu kootiif keessa koo ibsachuuf jecha walaloo nayyaalaa waan natti dhagahame namatti muumannaa barreessee olankaa waan namatti hime waan natti fakkaatuuf natti tola kanaafuu barreeffamni yeroo sanatti barreessaa turte sadarkaa kamirra geesse jetteef amma sadarkaa kanarra jira jechuudha akkan amma si ibse kana biraatu jalaa mo'ate jechuudha gara biraatu ogummichatu jijjiiramaa dhufe amma waltajjiin jira amma qophii reediyoodhaan qopheessutu jira qophii televezyiiniidhaan qopheessutu jira waltajjiin gaggeessutu jira waltajjiin jalaan dhufa waltajjii beeksisuun ulfaataadha salphaa fakkaata malee cidha namaa bareechuu jechuudha cidha ofii keetiin qopheessine dhattee kan namaa akka ofii keetii qopheessitetti gootee qopheessuu bareechuu jechuudha kanaafuu gara sanatti luucceen xiqqoo ishee jalaa laafee garuu walaloo ammas nayyaala. Walaloo kee keessaa waan nuun jettu qabdaa hordoftoota keenya waan affeertu yenna jiraate? Waan tokko yeroo natti dhaga'amuun dafee galee barreessa waa'ee habaaboon taazabee gaaf tokko bitee fideen kaa'ee jennaan hin bareeddi turte habaaboon sun booda guyyaan sun guyyaama tokkodha galgala yeroon dhufee ilaalu kaa'ee deeme hin jirtu boqobuusteetti akkasitti booda sheefinni waa barreesse habaaboo jedhee bifni kee bakka hundaa miidhagsa fooliin ajaa'iba dirreetu firiqqisa ijaan yoo silaalan hawwiin nama jeessa jiraan fajachitee nama raatessitee safuudha habaaboo yoomittuu coolligdee suuta susuntuurtee harcaatee facaatee jedheen barreesseef. Tokko si dabaluudhaaf yeroo tokko immoo xaafiin yeroo tokko birrii 1,000 seen namba deedhe uummanni xaafiin birrii 1,000 seen akkamumatti jiraanna wacamee
booda bitee nyaachuutti kennumtu beekta uummanni kun xaafiirraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'u. Goda keenyattillee goda sanattillee boqqolloonis hin nyaatama. As gidduu kanatti garuu rakkoodha xaafiin. Booda bubbullee turree yeroo jennu immoo soogiddi dumbulloo 5 kiiloon tokko yeroo sana jechuudha. Dumbulloo 5 irraa gaaf tokko oduun tokko karanni dhufee ka'ee hin beekamu birrii 11 seenee jedhama. Maaltu soogiddi kiiloon tokko gaafa hojiidhaa galu soogidda hin bitanneedha uummanni. Maalidha amma soogiddi birrii 11 seeneeraa daddafaa bitadhaa kaa'adhaa jedhan. An soogidda bituus gabaan nanne. Oluma seeniin akkuma siin jedhe soogiddaaf hin barreesse. Ani eenyuun gadii utuu ixxiffattuu xaafii bira ga'uuf utuu ol hiixattuu dumbulloo 5 irraa birrii 10 geesse taa'i yaa soogiddaa ati sin baay'isteen jedheen. Baay'ee linkeeneete. Linkeenee. Dhangaafis barreesseera yeroo dhangaan qophiin afaan Oromoo TV Itoophiyaarraa shifti jennumoo cufameennu waan akkasiiti. Yeroo sana xiqqoo ishee dhangaa dhagaa kan keessa kee jiru qophii dhangaa namni afaan beekus namni afaan hin beeknes hundumtuu numa daawwata. Kanaafuu dhangaatu keessa kee jira. Gaafa qophii afaan Oromooti dhangaatu si fuuldura dhufa. Dhangaan eddii hundoofteedha kan inni irratti dhufe. Garuu keessatti hojjechaan ture qopheessaan ture. Yeroo qophiin afaan Oromoo sa'aatii tokko sun yeroo dhaabbate garuu dhangaadha akkuma dura siin jedhe dhangaatu yaadatamaa yeroo dhangaan dhabamtu sana akkuma siin jedhe miira koo sana ibsachuudhaaf jedhee waan an barreessedha. Dandeettii walaloon qabaaf miti. Isuma namatti himtu yookaan immoo keessa kee namatti himtu sanan waraqaa irratti yeroo sana barreesse si yaada jedha. Dhangaa nyaata gaarii kan qaama ijaartu maali eessa dhaqxe gidduu kanan jirtu jedhanii gaafatu itti bitaachofnaan anis deebiin dhabe eessa buuteen jedhaa hin turtamoon dhuftaa teessoon keemmoo eessa natti mi'aadaa koo si yaade dhangaa koo. Dhangaa jaallatamtuu hangafa sagantaa beeksiftuu seenaa fi aadaa maaltu bannaan digde waadaa deebi'i si yaade yaa dhangaa. Egaa keessuma koo ibsachuudhaaf fedheen barreesse gaafan barreesse Oktoobar 3 bara 2008 jedha miira koo kan inni ittiin ibsadheedha jechuudha. Egaa kuni bara sanaa barreeffamu iyyuu malee wanti tokko waan natti mul'ate fakkaata. Isin immoo dhangaa jalqabdaniittu. Uummata bal'aa kana uummata hammana ga'u uummata baay'ee kanaaf miidiyaan xinnoon isan ga'u. Miidiyaan tokko lama san ga'u. Kanaafuu miidiyaan akkasitti baay'achuunsaa caalaatti seenaa aadaa afaan keenya itti guddifachuuf itti beeksifachuuf itti bal'ifachuuf waan nu gargaaruuf haala kanaan immoo dhangaa jedhamee qophiin kun jalqabamuu isaatti gammachuu hammana jedhamutu natti dhagahame jedhee dubbachuun tilmaamuun nama rakkisu. Kanaafuu jabaadhaa. Inni hojjetama taanaan waa baay'ee hojjetamutu jira. Waluu nuun ga'u. Kanaafuu akka jalqabame kanaan cimtanii yoo hojjettan fedhii uummatichaa fedhii uummata bal'aa miidiyaa bal'aa guddaa hedduu barbaadu kanaa guutuu waan danda'amuuf dhaamsi koo jabaadhaa jechuudha kan biraa miti. Namoota walaloon kee mee ati jalqaba gaafa qacaramte oduu irratti oduu dubbisuutiin qacaramte sana booda immoo gara kutaa bashannanaatti kan jijjiiramte. Namooti baay'een ogummaa gaazexeessummaa keessatti kutaa adda addaa jira. Kutaa oduu irraa gara bashannanaa gaafa dhufanii oduun wantiidha. Wanta barreeffamee waan siiriyees ta'edha kan dubbifamu. Inni kun immoo bashannanaa nama bashannansiisuudha baay'ee haasa'uudha. Siin tarii namoonni tokko tokko dadhabanii iddoo sanatti kan hafan jiru yaalaniillee siif akkamitti si milkaa'e wanti si mudate jira ammoo sana gidduutti gaafa wal jijjiirtee hojjetu sana mudannoon si mudate jira kanuma wal qabsiistees tarii qilleensa irratti waa dogoggoruutu kallattiidhaan waa dubbisanii yoo jiraate biraan ga'e. Gaaffii keessa jalqabaarraa eegaluufi dhugumadha yeroon reediyoo Itoophiyaarraa gara TV Itoophiyaa dhufu qophii afaan Oromootti qacaramee oduutiin hin qacaramee dhufe beeksisnis kan oduutu ba'e. Namoota hedduutu dorgomee isaan keessaa darbine
garuu gara qophii bashannanaatti jechuunis qophii dhangaa qopheessuutti gaafan dhufu itti yaadee dhangaan qophiin dhangaan qopheessadhe yookaan immoo bashannanan qopheessadhe miti kan inni itti yaadee gara kana shift godhe yookaan immoo as jijjiirame akka tasaa namni qophii sana qopheessutu hojii sanarraa rakkoon isa mudatee hafa. Gaafa hafu hojichi immoo hojjetamuun dirqama waan ta'eef maaliif zinnaa seentee isa har'aa kana nuun beeksistu jedhame. Booda seeneen beeksise. Gaafan seenee beeksisu haal. Ishiin sirumayyuu oduuf hin taatu kan bashannanaati. Bashannana dubbisuu qabdi, bashannana hojjechuu qabdi naan jedhan. Yeroo sana Haayila Raaguweel ture kutaa oduu kan hogganu inni lakkii oduuf taateedha, lakkii bashannanaaf taatitu jedhanii booda ishiin maaliif hin filattu, isheen filattu naan jedhan. Anis immoo waan nyaara guruu kana taphat nambaa isaa waan nyaara guruu kana waan oduu beettaga akkasuma itti teesseetu jechuun hin jiru. Kanaafuu ishee kana bilisummaa ishee kana barbaadee tana lakkii an bashannanaa hoyyaan jedhe jetteedhan kanumaan gara bashannanaatti dhufe bashannana irratti gaariidha naan jedhan namoonni gara kanatti hafee jechuudha. Waa'ee mudannoo jettee fi qilleensa irratti laayiviidha yookaan immoo kallattiidhaan edit godhamee qilleensa irraan oolu. Kanumaan gaafa oduu dubbisnu maqaa kee himachuun dirqama. Dirqama jechuun ogummaa sanatu gaafata. Fakkeenyaaf amma yeroo oduu dubbistu atis beektaa anobsee kaasaawuni oduun isinitti himaa jettee yookaan yoo jalqaba irratti illee jechuu baatte oduu kana kan isinitti hime ana baluudha jechuun dirqamadha. Boona achi beetananii oduun dubbisadhe attamoltan daawwattoota keenya ani jedhee maqaa koo eessaa fidu. Hin bade. Qilleensa irra kanumatti kun kaameraan akkuma kana na fuuldura dhaabbata. Anis maqaa koon barbaada. Nannabe booda usaa kan diwaa'ee qilleensa irra ture. Itti dhiiseen oduu koo dubbise. Oduu koo etuutti ni minin beeyachumaan boodarra eddiin oduu dubbisee fixee maqaa koo yaadadhe. Oduu kana kan isinitti mi'aana zinnaa sholaanii ta'ee tanan ba'e. Gaaf tokko immoo BBCtu gabaaseetta. Aljazeeraa gabaaseetta yeroo dhumu oduu biyya alaa. Booda akkasumatti dheetanutu man jedhu yeroo tokko sa'aatiin si hanqata kanaafuu achi dhaabbatee filoor maanaajeriin daddafi sa'aatiin keenya siin jedha. Utuma jarjarsuutiin tun dubbisaa jiru akkas ta'e bisbisiin gabaaseera jedhee BBC'n jedhee jechuudha. Dogoggoruun qabdu gaafa dogoggortu garuu kallattiidha siin jedheera edit ta'een sirraa'u si mudata na of kolchaa itti matti deebita waan akkasiin na mudate jechuudha. Mudannoo kan biraan itti dabala. Maneedha galteen beektu? Hidhameemu. Lakkii. Hidhameemu. Gara Meeksikootii piyaasaatu deemtanii hiriyoota kee wajjiniin nama tumtanii. Sirriidha. Buufata poolisiitiin iddoo tokko deebina turre anaa fi hiriyaa kooti Itoophiyaa bayyana duubarra teenye taaksii. Duubarra teenye afaan Oromoo haasa'aa deemna. Yeroo san akkammaa kana badaa si hin beekamne laata noon beeku. Sirriitti namnis nu hubanne fakkaata. Afaan magaalaa keessa sagalee keenya ol fuunee afaan Oromoo dubbachaa deemuu keenyattuu hin aarte ta'ee hin hinaafte ta'ee waan isheen taate hin beeku intala sana gaafa sana nu fuuldura teessi akkas. Nuti immoo duuba teenyaa farankaa kaffaluudha innee baasneetu anatu kenna itti wal affeertu tokko hin jiru isa wal rakkisaa jirra anaaf isheen. Silumayyuu gaggalagaltee nu ilaalaa turte sanuun afaan Oromoo sagalee ol fuunee haasa'u. Achumaan akka isheen haasofte sanatti yoon haasa'es deebisanii of arrabsuu ta'a amma isa kanarra deebi'ee haasa'uu nan barbaachisu. Isa asii kaate Itoophiyaan harka ishee ishuma irratti argine. Karaa isheen kaates hin argineen. Irruma ani xiqqoo ishee obsan qaba. Amma fadhee namnis na arrabsu obsee jechaan itti deebisuun barbaada malee harki koo nama dhaheen beeku. Qaatarra buute kasheen dhaabette konkolaataa dhaabetiin ooftu jetteen. Hin dhaabee maal ta'e jedhanii namoonni hin dhaabanii achi booda poolisiin hin waamamee maal jedhee mana buufata poolisii dhannee maal ta'e naan kunoo akkana ta'e.
maal fiddaree dheera namichi gargaaraanis maal fiddaree maal taaree jedheeranis isas rukutteetti isheen booda nu reebdeedhanii neesennee maal taatan innaan isheen keessaan baane ammayyuu rukutte hin boossii anis immoo xiqqoo ishee natti dhaga'amee ture callumennee seennee teenye mana buufata poolisii sana maalidhannaan itti himne waan ta'an akkas taanee itti himne baay'ee itti dhaga'ame poolisiin suni jara sana achumatti yeroo isheen akkasettu dhageenya irra namoonnis jedhanii achitti isaan achumatti hafanii hin hidhaman jechuudha. Achumatti hafanii nuti boodarraa kaanee achi oollee bakka deemuudhaa silaa mallirraa hafnee sa'aatiin nutti darbee booda sa'aatii dabarsinees ta'u gara dhimma keenyaa deemne akkasittiin guyyaan keenya nu jalaa jeeqamee oolee gaafa sana mudannoo akkasii qabna. Mee immoo gara maatii keetiitti haa dhufnu. Maatii horatteetta. Abbaa warraa keetii wajjiniin yeroo jalqaba wal bartanii haala kamiin wal bartan? Dheeraa dhagaa iddootti wal barre bakka hojii miti qeema keessaa naqamtee yeroo barachaa turetti wal barre waggaa 23 har'aa jechuudha. Kanaaf achitti wal barree egaa ani xiqqoo ishee waan ofii kootti ittamanee nan raawwadha jedhee irratti nama wajjiniin haasaan barbaadu. Anaan natti fakkaateenaan natti fakkaateera. Waan nan hojjechuudhaaf karoorfadheef kaayyeeffadhe sana inuman hojjedha. Ijoollummaa makootii jalqabe nan deebiswamtu. Kanaaf anaaf inni wal barreerraa beektaa wal barimsa durii waan biraan jiru walumaan deemtaa walumaan dhuftaa walumaan deemtaa baaburas si gaggeessaa bishaanis si gaggeessaa mana barumsaa si gaggeessaa suma duuba deemaa oola namni si jaallate jechuudha atis walumaan deemaa oolta akkas kaaffee seentee maayettee haasoftee nyaattee dhuddee bilisummaadhaan hin galtu maaliif intala baluu akkas taatee siin jedha namni akkas taatee iddoo akkasii dhaabbattee siin jedha kanaafu maqaa maatii maqaa hawaasaa maqaa uummataa eeguudhaaf jecha atis safuu sana eegdee dhokattee nama wajjin wal argita nama wajjin waliin argitu jechuu miti. Sana keessatti wajjin turre haala sana keessa waliin turre haala sana hin heerume dhuguma sitti mani. Zinnaasharraa ogummaa kee dagattee laata? Ogummaan kee nama bashannansiisuu dhagaasiteessummaa keessatti har'a garuu oduutti hin baay'isne namootatti. Maali na bashannansiisnu? Dhiira of biraan qabnu har'a ogeessa kaameeraa keenya malee inni immoo nun dhaga'u jennee fudhannu nutti mufatu kanaaf sirba dubartii dura aansina an dubartii cimtuu nan jaalladha yoo illisanis yoo heddisanis yoo walaleessanis yoo hojii hojjetanis dubartoonni yoo ciman natti tola baay'ee achi gara keettas luuccoftaa akkanaan hin jenne malee kanaafuu sirba sirriidha. Kanaafuu sirba Nafiisaa Abdul Hakim aadaan Arsii tirriin dabalame reegeen dabalame isa jedhu kanatu naa affeeramanii daawwattoonni keenya baay'ee natti tola.
Jamaica, Yadan Kami, Negi Jamaica, Tulidu Makuti, Udi Lati Shasha, Ragamusa. Kenya dane Kenya sambarame, Kenya dane Kenya sambarame, Adan arsi rege mokafame. Kenya dane Kenya sambarame, Kenya dane Kenya sambarame, Adan arsi rege mokafame. Shakabareda manike dagoma jala anisi birai nafusi fanangala. Shakabareda manike dagoma jala anisi birai nafusi fanangala. Itille lava margite bandesi tole kutume tirina niti shakakarole. Itille lava margite bandesi tole kutume tirina niti shakakarole. Manake dufensi lala yonatti tole kutume tirina niti shakakarole. Manake dufensi lala yonatti tole kutume tirina niti shakakarole. Anisi birai nafusi fanangala, anusi birai nafusi fanangala, anusi birai nafusi fanangala. Fantastic and delighting. All are fantastic and delighting. All are fantastic and delighting. All are fantastic and delighting. Iddoo bareedaa kana nuuf fayyadamuun akka nuyi keessummaa keenyatti keessummeessinu kan nuuf godhe hoteela intarnaashinaala Ilillii guddaa galateeffannaa gaazexeessituu Zirnaash Olaanee wajjiniin turtii gooneerra kan kutaa tokkoffaa asuma irratti xumurra kutaa lammaffaa torban hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.